Tuquudhaan YouTube kiyya subscribe na godha. Linkiin YouTube kiyya profile TikTok kooti jira wannateef galatooma. Ilma dhiiraa taate iccitii kana osoo hin beekin mana hidhaa rabbi sin galchin gonkumayyuu dirqama iccitii kana baruu qabda. Good cop and bad cop jedhama. 1950tti biyya Chicago police officer John Reid jedhamuun akka jalqabame ni himama. Egaa yeroo sanaatii kaasee yeroo ammaatti keessattuu dipaartimentoota gurguddoo kan akka FBI, CIA bakki inni hojiirra hin oolle ittiin hin jiru. Iccitiin kun karaa jirri ittiin badii kan kee si amansiisan keessaa isa jalqabaati. Amma xumuraatti viidiyoo kana copy link godhiitii nu hordofi. Badii dalaydee akkuma ati mana hidhaa seenteen mirmaraa barbaadamta siin jedhanii si waaman. Si qorachuuf si barbaanna jedhanii si waaman. San booda marmaarii lama kara kutaati jirtuutti nu dhufan. Inni tokko akkuma si argeen sitti iyyu. Waan sirra jalaa baatu sitti fakkaatee ture. Waan ati hojjette waan nuti hin beekne sitti fakkaatee ture. Siin jedhaa gaafa ati isa hubachiisuuf dubbachuu jalqabdu siin jedhee teessoo tumuu jammara. Inni kun immoo ittiin iyyin jedhaan inni tokko. Ittiin iyyin annan dubbachiisaa irraa gadi ba'i jedheeni isaan lolee isa sirraa gadi baasa. Bakka kanatti waxmadii keessa seentu. Gaafa inni isa sana gasirraa baase ati garuu maal yaadda inni kun nama gaarii inni sun nama ajaa'idha. Gaafa kanaati wanti kiyyoo jaraa keessa galaa jirtaa jechuudha. Gattaa'ee alan si laaluu siin jedha inni hafe kun nama gaarii natti fakkaatta. Horiyaa keetu si dogongorsiisanii miti siin jedha. Atis nama gaarummaa isaa laaltee jechuu barbaadnaan jalqabnaan nyaatamte. Kan inni si gaafatu gaaffii liidar ta'e qofa. Akka ati jettu qofa sirraa barbaada. Atis nama gaarummaa isaa laaltee jechuu jalqabnaan badii isa hojjennis amantee karchalleetti kakkar jettaa jechuudha. Bakka kanatti wanti ati beekuu qabdu jarri lamaanuu bakkeetti walii galanii dhufan. Walii galteedhaan dhufanii inni teessoo tumes inni ari'ates jarri lachuu ta'u. Kanaafuu biyya kamittuu yoo akka tasaa mana hidhaa seentanii wanna kanarraa of eeggadhaa.